akkan godhuudhaan daddafnee kaameraa kaafachuu dandeenya jechuudha. Yooyaa nageenis badhaadha. Kun sagalee Yujii Miidiyaati. Har'a qabxiiwwan lamaan ta'e waliin ilaaluu fi wal dadachaane qabxii inni lamaan xumurameen booda immoo akkuma beekamu boonisii ni jira. Barnoota keenya haa jalqabnuuti. Tokkoffaa irratti adoo bilbila keenya hin baniin yookiin immoo paaswordii irraan kaasiin akkamiin daddafnee kaameraa kaafachuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Akkas jechuun koo bilbila tokko yeroo lafa ol kaasnu fuunee paaswordii bannee achi kaameraa barbaannee adda kaanyu akkuma lafa ol fuuneen kaameraa qofa kaasnee wanti barbaachisan daddafnee kaachaappii godhaaf hin qabuudhaa fi akkam goona bilbilli keenya cufaa jennuti akkanatti eeganii banameen duuba maan goona mallattoo kaameraa harka mirgaa isa jalaa san fuunee ol deemna jechuudha. Fuunee diyaagoonaanii deemna jechuudha. Diyaagoonaanii deemna bifa kanaan nu dhufuu danda'a jechuudha. Bifa kanaan kaameraa keenya kaafachuu dandeenya jechuudha. Karaa qabxii lammaffaatti yeroo darbu akkamiin lakkoofsa yeroo baay'eetti bilbilannu gabaabsinee argachuu akka dandeenyu yeroo hunda bakka itti bilbilan foonii immoo kontaaktii dhaqanii seerchii godhuu caalaa daddafnee argachuu dandeenyu isinitti mul'isa. Jalqaba kontaaktii irra seennaa bakka maqaatti baasan san kontaaktii irra seennaa. Kontaaktii irra seenneen duuba wanni subatu qaddammaa'edha. Lakkoofsa sanii maalirra seef godhuu qabnaa gaagura irratti yookiin immoo iimeel adireesii irra seef godhuu qabnaa jechuudha. Akkuma yeroo asiin darbee dura laallesan jechuudha. Viidiyoo armaan olitti jedhe sallaalaa. Maan godhuu qabnaa warra kanarra seef godhuu qabna warra asii olii kana irratti jechuudha. Kanaafuu bifa kanaanii eega seef gooneen duuba achiin mee siimii lamaan kana keessatti tokkorraa seennee ilaalluuti. Amma siimii lammaffaa irratti maqaan kun seef godhamee jira. Siimii lammaffaa irratti seef godhamee jiraate jalqaba bakka tuqaa sadii kana dhunna. Sanarraa yeroo tudhu filannoowwan nu jiru sadiin kana qofaadha. Wanti biraa hin jiru. Kanaafuu maan godhuu qabna gaagura irratti yookiin immoo Google email adireesii keenya irra yeroo seef godhuu qabna jechuudha. Mee fakkeenyaaf asirra seennee akkaawuntii hawaa dambii kanarra seennee ilaalluuti. Asirra alaatiiwwan hospitaal kan jedhu kan waliin ilaalla. Isaan irratti akan gafaa tuqaa sadii sanii tudhna. Achi maan qaba filannoo create shortcut kan jedhu hin qaba. Filannoo kana hin tudhnaa jechuudha. Yeroo tudhnu maan jedhu gaafata add home screen alaatiiwwan hospitaal tokko tokkoon daayimenshinii ta'e nu baasedha. Achi mallattoo add jedhu kana tudhnaa. Adii gadi tudhneen duuba gara iskiriinii deemnee ilaalluuti. Gara iskiriinii deemnee ilaalluuti. Kunoo akkuma asirraa mul'atu kan alaatiiwwan hospitaal kan jedhu maan nu ta'eera shortkatii ta'ee nu dhufeera jechuudha. Isin immoo daddafnee akka maqaa baasaa oollu asirra dhufaa oollu maan goona kallattiidhaan isuma tudhnaa. Eegistuun eenduuba irratti bilbilaa jechuudha. Yookiin immoo tekstii irra goona jechuudha. Boonisii irratti yeroo dhufnu immoo akkamiin bilbila keenya harka tokkoon fayyadamuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Harka tokkoon jechuun yeroo baay'ee hojjetaa jiraachuu dandeenya. Tekstii osoo soorannuu tekstii deebisuun dirqama jiraachuu danda'a. Yookiin immoo harka tokkoon tekstii deebisuudhaaf iskiriinii isaa waan bal'aa ta'eef harkaan hubuu danda'a. Carraa kana waan qabuuf akka miidhagaa bilbila lamarratti isinitti mul'isa. Bilbilli tokkoffaan bilbiluma harkarraa qabadhe kana yookiin seveerinii irratti mul'isa. Bilbila kanarratti isinitti mul'isu gubbaarra gadi dhufe harkisuudhaani waan hand kan jedhuun jira. Bakka Bluetooth bira akkuma iskiriinii mul'atu kanaani keessa kana yeroo tuqnu bilbilli keenya kallattii tokkotti nu deebi'a jechuudha. Fakkeenyaaf harka tokkoon wanta barbaanne tokko searchii godhuu barbaanne yookiin immoo appilikeeshinii baafannee qubeen keenya harki keenya hammatee qubee baay'ee biraan dhaqqaba jechuudha.
iskiriinii guutuu ta'uu danda'a. Kana bilbila lammaffaa immoo Samsung A31 irraa isinitti mul'isa. Akkuma iskiriinii gubbaa mul'atan irratti karaa lamaan godhuu dandeenya. Karaan tokkoffaan double kilikii home buttonii goona jechuudha. Double kilikii home button jechuun isa kana double kilikii yeroo goonu inni nu maal nu ta'a? Gara iskiriinii xiqqaatu nu deebi'a jechuudha. Duuba deebisuu isuma tunna yookiin immoo setting keessaa seenuudhaan bakka search irratti waan handenne yeroo search goonu nu fida jechuudha. As keessa advanced kan jedhu jala waan hand mode advanced feature jalatti achiin isa kana godhuu dandeenya jechuudha. Tiitooriin keenya har'aa kana fakkaata. Yeroo biraa tiipsiiwwan garaagaraatiin wal dachaana. Chaanaalii yuutuubii UG Media kana subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan, like gochuudhaan akka inni guddatu gahee mataa keessanii akka taphattan isiniin jedha. Horaa bulaa deebana.